fuunee jira jirtu nagaaf saarati tokkummaanii bakkuma jirtanitti isiniif yaatu hordoftoota YouTube chaanaalii keenya akkam jirtu mee isin nagaa keessanii kan qabdan keessan kan ta'e alliif manni hundumtuu nagaa qabaa miti ani bira hunduu nagaadha galata rabbii haa ta'u egaa nagaa kootti aansuudhaan warroonni chaanaalii kana maatii ta'uudhaan hordofaatii jirtanii baga nagaan dhuftanii galatuumaa isin jechuun barbaada sumarraani akkasumas immoo warri maatii yookiin miseensa chaanaalii kanaati ta'uu barbaadanii subscribe godhaa notification gadhiifamuu yeroo itti akkasiin bira qaqqabuudhaaf yoo jaallattan like gochuu fi share gochuun immoo hiriyoota keessan biroo biraan gahaa akkasuma yuutuuberoota biroo akkasumas haaraa banatanii gara hojiitti ba'aa jiranillee kana qofa osoo hin taane jajjabeessaa wanta isinirraa eegamu hirmaadhaa ijoollee Oromoo guddisaa wal deeggaraa wal bira dhaabbadhaa jechaa egaa viidiyoon irraa qabadhee gara keessanitti dhufe. Akkuma argaa jirtan kana wanti dhokati jiranatti fakkaatu hundumtiyyuu isaa mul'ataadha. Mee mucayyoo kana ilaalaa mee maaltu irraati isinitti mul'ata maal argaata jirtu? Egaa yaada qabdanii akkuma beekamuu fi amaleeffatamee koomentii irratti barreessuu astaayitii kennuu fi hin dagatiinaa jecha mee haga xumura viidiyoo kanaatti turtiin keessanii nu waliin haa ta'u nu hordofaami. Egaa wanti isin argaati jirtanii kunoo mucayyoon kuni argitanii miti akka kanaatti baay'ee tokko furdattee jirti jechuudha. Baay'ee furdatteetii jirti. Kunoo kana baatanii mana arabaa keessatti hojjechuun baay'ee hojiin alaa ishee gochaa yookiin immoo hojii dhabaatee jirti jechuudha. Fayyaa qabdi, nagaa qabdi, hin hojjetti, umuriin ishee baay'ee ijoolleedha. Wanti isheetti ulfaate tokkoyyuu hin jiru mana arabaa keessaa darajaan ol ba'uu gadi bu'u yookiin immoo firoorsa jedhamu fooqirratti ol ba'uu fi gadi bu'uun hin jira. Sana hundumaa hibaatee hin buuti maaliif umurii ishee ijoollee waan ta'eedhaa fi foon ofii namni dadhabu hin jiru inuma furdatte malee rakkoo biraan ishee dhaqqabe hin jiru jechuu barbaadeen garuu jechuudha wanti isheen baay'ee rakkachaa jirtu. Sababa daallee kanatti yookiin immoo sababa furdina ishee kanatti kunoo furdinni ishee akkuma isin argitan kana jechuudha. Kunoo akkuma kanaati wanti biraan hin jiru. Kan maaf jedhaniitu dubartoonni arabaa baay'ee balaaleffatanii jechuudha. Baay'ee hin jibbanii erga biyyarraa dhuftee waggaa 2 fi ji'a 7dha. Biyyarraa erga dhuftee waggaa 2 fi ji'a 7 mucayyoo maal seetanii ofii ishee of gargaaru akkasumallee maatiin ishee miskiinaa deeggaruudhaa fi maatii ishee gargaarsa gochuu fi jireenya ishee jijjiiruu fi jettee nama kaayyoo karoora qabaattee biyya ishee irraatii gara biyya ormaatti imalte. Egaa yeroo tokko wanti nama mudatu baay'eedha. Gaafa kaayyoo qabaatanii gufuun hin baay'ata. Kuni garuu mudannoo hin jedhamu. Furdina yookiin baay'achuu fooniiti. Garuu dubartoonni arabaas kanarratti baay'ee xiyyeeffatu. Nama guumatu, namatti hinaafu, gara sheeppii kana isaan baay'ee waan jaallatanii fi nama waa biraa deemullee nama fakkeessu. Kanaaf jecha mana isheen hin seenne yeroo meeqaa mana jijjiirrattee uumaa tokkollee dubartoonni arabaa hin jibban jechuudha. Hojii irraatii ishee ari'aatee jiranii. Sababa isheen itti akkas taatee fi sababa biraan hin jiru. Isheen fedhii kanas hin qabdu turte garuu otoo akkasumatti jechuudha. Akka haasofteetti yeroo baay'ee ispoortiin hojjedha. Dura akkam biyyarraa dhufeen mana Filiippiinonni jiranii namni Filiippiinota hin beekne jirtu natti fakkaatu ijoolleen gara alaatti jirtanii Filiippiinota faana ispoortii baay'ee nan hojjedha malee wanta nyaatarraa ka'e dhugaatirraa ka'es miti wanta akkasii kun kan na qaqqabe. Sana keessatti baay'ee natti tola baay'ee natti gammada garuu hojiirra baay'ee na ariisisaa jira haalli furdina koo kana jetteeti kan ishee yaada ishee ibsatte jechuudha. Innaa Filiippiinonni akkuma beektanii ispoortii kana hojjechuu jaallatu sosocho'uudhaaf tokko kana jaallatu. Anis isaanuma faana taphachaa waan akkasuma ispoortii kana xiqqoo hojjechaa ture yeroo firii yookiin boqonnaa qabnutti malee wanti biraa hin hojjenne yeroon gara biyyaatti dhufetti immoo baay'ee wajjaan kollee gabaabduu akkasumallee furdina hin qabu baay'ee qal'oon ture. Har'a garuu suura kaasee maatii koofillee suura koo gaafa argee maatiin kun amanaatiin jiran jechuudha. Nama kaasee nutti argitee ayyaanuma akka kanaatti furdadhe
jedheetiin jira jedhe yeroon isaanii taasa'u homaan amanuu hin dandeenya akkaniif osoo iyyuu akkuma kaasee isaanitti erguttidha kan isaan na fudhachaati jiranii ani isa kanaaf iddoo hin qabaanne garuu wanti na rakkisaa jiru ammanii kaayyoof karoora baay'ee waan qabuuf hojjedhee akkatti hojjechiiru carraan sun baay'ee natti dhiphatee natti cufameeti jira. Gara biyyaa deebi'uuf illee hin barbaanne warra koo deeggara waan hin jiruufi ofii kullee waan tokko godhadhee waan hin jirreefi mana hojii nan gala nan ba'aa wanta godhu wallaalee. Mee wanta isinitti dhaga'ame akkasumas immoo namoonni mudannoo akka kootii qabdanii koomentii irratti yaada keessan naaf kaa'aa astaayitii qabdanii naaf barreessaa isiniin jettiitii jirti isinis immoo wanta isinitti dhaga'ame koomentii irratti barreessaa fi isiniin jedha dogoggora jiruu fi dhiifama ammas irra deebiidhaan warroonni chaanaalii kanaa fi haaraa taatanii laayikii fi sabiskiraayib gochuu sheer gochuu hin dagatinaa maatii keenya ta'a nu waliin turaa isiniin jenna haga ammaatti waan hordoftanii fi guddaa galatoomaa turtii gaarii